Nagaa akkam jirtu hordoftoota keenya irraa akkaataa bilbila tokko xalafuu kan xalafame irraa balleessuu fi xalafamuu dhabuu bilbila keenyaatti ilaaluu ilaalla. Kanaaf kallattiidhaan gara barnoota irratti osoo hin darbiin warroonni maatii chaanaalii kanaa hin ta'in sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyatti dabalama. Amma kallattumaan gara barnoota irratti dabarra. Kanaas iddoo bilbila keenyaa ni banna. Isa qabannee booda mallattoo urjii 21 mallattoo urjii eeyyannee booda bilbila irratti xalafuu deemsan barreessina. Isa eega barreessinee booda mallattoo riqichaa tuqna. Kana booda bilbilli kun hidhameera jechuudha. Bifa kanaan eega hidhameera jechuudha. Kanaaf bilbilli kanarratti yeroo bilbilame kallattiidhaan gara lakkoofsa irratti hiine kanaatti dhufa jechuudha. Kana egaa ilaallee booda immoo akkaataa bilbilli keenya hidhamuu isaa yookiin xalafamuu isaa ilaaluu ilaalla. Kana ilaaluudhaafis mallattoo urjii mallattoo riqichaa 21 mallattoo urjii kanarratti yoo tuqne bifa kanaan lakkoofsa irratti hidhamee nutti agarsiiseera jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun bilbilli sagalee isaa garamitti deema? Gara bilbila irratti hidhame kanaatti deema jechuudha. Amma immoo akkaataa bilbila hidhame kana balleessinuu ilaalla. Kana balleessuudhaaf mallattoo riqichaa 21 mallattoo riqichaa jennee barreessina. Kanaaf bifa kanaan irraa successful jedheera. Kanaafuu kan hidhame sun irraa badeera jechuudha. Kanaaf bifa kanaan bilbila keenya xalafame yoo ta'e irraa balleessuu ni dandeenya. Odeeffannoon gaarii akka ta'e abdiin qaba. Sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina.